kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanaalii keenya nagaan keenya bakka jirrutti isin haa ga'u jechaa qophiin nuti qabannee guyyaa har'aa isiniif dhiyaanne qophii sirbaadha. Sirbi kunis sirboota guyyoota dhufan kana gallakkifamuuf jiran sirboota hojjetamanii lafa jiranii guyyoota itti aanan kana gallakkifamuuf karaarra jiran jechuudha. Isa isin beeksifna. Qophiileen keenya har'aa kunis qophii eenyu irratti akka ta'e maal akka ta'e immoo sirba kanarratti wantoota hedduu isaa asirraa hubachuu dandeessu. Sirbi kun sirba Yoosan Geeta'uun akkasumas immoo Andu'aalem Gosaa dabalatee gidduu kana raawwatamuuf jiru. Yeroo dhiyootti isin bira ga'a jecha sirbi kun akka karaa kamiin argattan akkamittiin immoo sirbi kun gadhiifama sirbi kun akkamitti hojjetame wantoonni hedduu isaa akkamitti hojjetame caalumatti guutummaatti sirbi kun gadhiifamuuf guyyaa kami akkamitti immoo argachuu dandeenya miidiyaa kamirratti immoo argachuu dandeenya wantoota hundumaa isaa isinii qabannee dhiyaannee jirra. Guyyoonni dhufan kun guyyoota sirboonni kun itti gadhiifamanii haa ta'u malee Yoosan Geeta'uun baala gizee jedhee sirba kana Yoosan Geeta'uun qabatee nuuf dhiyaataa jira jechuudha. Baay'een tutturu guyyoota taanan kana gadhiifama sirbi kun baala gizee jedhee Yoosan Geeta'uun kanaan duras Yoosan sirba hedduu kan inni sirbee fi sirbi isaa kunillee baay'ee fudhatama hawaasa keessatti illee kan qabudha. Sirbi Yoosan rukuttaa fi shubbisni isaallee hedduu kan nama ajaa'ibudha. Yoosan artistii Oromoon qabdu keessadha isa tokkodha. Baay'ee jaalatamummaa guddaa fi nama baay'ee Oromoo keessatti fudhatama guddaa qabudha. Aartii inni hojjetu yeroo hunda sirbi inni hojjetu wantoonni isaa baay'ee nama gammachiisudha. Yoosan kanaan duras bulloon garmaamu tola jedhee sirbee jira. Agas immoo qabatee kan inni dhiyaachaa jiru baala gizee jedhe bulloon garmaamu tolaadha baala gizee jedheetti cabsee dhufe. Aartistii Yoosan Geeta'uun baay'ee kabajame jechaatuma uummanni keenya uummata baay'ee Yoosan hin jaalata. Baay'ee sirba isaallee hin hordofa. Dhugummaatti Oromoon aartistii qabu bakka baay'ee simata baay'ee jaalata. Guyyaa guyyaadhaan immoo aartistoonni keenya lafan bulani dhuguma rabbiitii lafan bulanii itti yaadanii Oromoodhaaf kana gumaachaa turan. Sa'aatii isaan qabanirraa of saakrifaayii godhanii of wareeganii of kennanii sirboota agaarraatti hojjechaa jiran kana sa'aatii isaanirraa hojjechaa jiru. Kana namni hundumtiyyuu hin godha miti. Aartistii Oromoo aartistoota jirantu godhe malee Oromoo kan waa gochuu dandeessanidha malee aartistiin Oromoo odoo hin jiraanne ta'e waa'een Oromiyaa hin beekamu ture. Waa'een Oromiyaa yaadamu hin beekamu hin tilmaamamus. Namni waa'ee Oromiyaa hin beeku. Silaa diinumtiyyuu waa'ee keenya jechuudha. Waa'ee keenya diinumtiyyuu dhiisee nurraan galu odoo isaan jiraachuu baatan. Guutummaatti ana kanan galateeffadhu. Aartistoota Oromoo rabbi isaan jiraachise aga har'aa kanaan isaan geessise isaan of wareeganii wantoota isaan har'a bakka nu buusaa jiran kana hunduma isaa guutummaatti ani waaqan galateeffadha. Naman galateeffadhu hin qabu. Sababni keenya jechuun kiyya kan isaan jiraachise kan isaan tiksee galchuu rabbidha. Guutummaatti eenyuyyuu immoo waaqumaan tifkamee gala. Har'a aartistoonni keenya kanumaan gumaacha guyyaa guyyaatti waggaa waggaatti osoo ofiin hin qusatin aga har'a jiranitti illee wantoota kana nu biraan gahaa kan jiranidha. Nus jabaannee aartistoota keenya karaa bira dhaabbachuu malluun bira dhaabbannee sirboonni isaanillee hawaasa guutummaa biratti akka faffaca'anii argaman ni goona. Kanaaf baala gizee jedhee Yoosan Geeta'uun dhufaa jira. Sirbi kun baay'een turu kan inni gallakkifamu gidduu kana wantoota garaagaraatiif yoo jedhames amma gallakkifamuuf waan xiqqoo ta'aafee guyyaa kana gallakkifamu jennee hin eegna. Ka uummanni Oromoo hundumtiyyuu harka bal'ifatee eegaa jira aartistii keenya. Ittuma aansuudhaan immoo Andu'aalem Gosaa sirba kana qabatee dhufaa jira. Innis immoo sirba wayii barreesseera gara xumuraatti oofaa jira. Innis yeroo dhiyootti gallakkisaa. Andu'aalem akkuma beekamu guutummaatti Oromoon kan jaalatudha. Baay'ee shubbisaa baay'ee jaalatamaadha. Sirba inni hojjete keessatti Andu'aalem maal jedhee yeroo sirbu kana keessatti baay'ee fudhatamaadha. Sirbi isaa diinayyuu shubbisiisaa jechuudha. Nu bichaa miti nu keessa darbee diiniyyuu itti shubbisaa jechuudha. Sirba Andu'aalem Gosaa dura yeroo gara aartiitti dhufaa jiru keessa sirba inni jalqaba baase uummanni baay'ee jaallate.
ammas immoo fudhatamummaa guddaa itti gaafatamummaa guddaas kan qabu sirba kana uummanni keenya nuuf jaalatee aadaa Oromoo ittiin ibsatee guutummaatti sirbi tokko gaafa sirbamu maaliif sirbamee maaliif immoo akka sirbi kun as gara uummataatti ba'e miidiyaarra oole maaliif namni tokko gaafa itti yaadu sirba tokko irratti maaliif sirbi kun sirbamee dheeraa tokko sirbi guutummaatti dirree Oromoo argisiisa. Iddoo dirree Oromoo viidiyoon iddoo itti waraabame seenaa Oromoo faarfachiisa. Aadaa Oromoo lallabsiisa. Guutummaatti kanan jedhamu sirbi yoomiyyuu aartii Oromoo keessatti sirboonni aartistoonni keenya ittiin as ba'an qabatanii guutummaatti kan inni ibsu maalidha yoo jette tokko aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, duudhaa fi safuu Oromoo calaqqeessisee kan as baasudha. Kana eenyuyyuu beekaa jechuudha. Namni tokko gaaf sirba tokko viidiyoo isaa waraabee gara uummataatti asias gara miidiyaa uummataatti asias gallakkisu jechuudha. Iddoon itti waraabame kun maali? Cal jedhamee ilaalama miti. Cal jedhamee yoo ilaalame wanti tokko namaa hin galu. Garuu maanni iddoon kun iddoo itti waraabame kun maal ibsa? Aadaa seenaa Oromoo keessatti maal gumaacha? Maal argisiisa jedhanii ilaaluu qabu. Tokko amma yeroo darbee maaltu jira wanti mul'atu tokko sirba xiqqaa tafarii irratti dirree bal'aa Oromoon qabdu keessa deemeetii kan viidiyoo sana bal'inaan irratti waraabame irratti hojjetan. Iddoon sun maal ibsa? Dachee Oromoo magariisa ta'uu ishee hawwataa ta'uusaa kana ni qabna jennee ofitti gammanna yeroo tokko jechuudha. Kana kan nuu laate Rabbi garuu namni ofii godhachuu hin danda'u. Akkuma Rabbi nuu laate amma dirree nama biraa odoo laaltanii gara biyya biroo odoo deemtan jechuudha. Oromiyaa keessaa baatanii dirree dhagaa malee homtuu hin jirre bakka roobni jira garuu kana Oromoon qabaachuu isheetti Oromoon safuu badhaatu uumamaan qabdi jechuudha. Isa kan kanaaf iddoon sirboonni garaagaraa illee itti waraabaman kun waa ibsuu jechuudha. Karaa lamaan kan ibsamu sirboonni tokko iddoo viidiyoon itti waraabame guutummaa Oromiyaa badhaadhummaa Oromiyaa ni argisiisa. Lama sirbumti immoo gaafa afaan sagaleedhaan bahamee itti sirbamu kana iddoo Oromoo sana qabu guutuu Oromoo sana qabu karaa miidiyaa irratti arginu sana yoo ibsameyyuu sagaleedhaanis ni ibsama jechuudha. Sagaleedhaan Oromoo dachee Oromiyaa keenya faarfatu, gootota keenya faarfatu, aadaa Oromoon qabdu, duudhaa safuu Oromoon qabdu faarfatu. Baay'ee jaalatamummaa guddaa kan qabanidha. Artistoonni Oromoo haaluma kanaan wal qabatee immoo artistoonni Oromoo keenyaa guutummaatti kan nuti ilaallu guyyoota baroota hedduu nu faana dhamaan har'allee nu biraa namni jechuudha. Yeroo uummanni garaagaraa waraanan dararamaa, beelan dararamaa, dhibeen dararamaa jiran kanatti hin namni artistoonni kan malaalanii, biyyuma malaalanii, jeequmsa malaalanii nu biraa hin namni har'allee nu faana jiru. Nutis kabajaan artistoota keenya kana akka simannu akka karaa kamiiniyyuu isaan jajjabeessinu jechuudha. Waliif Oromoon keenya akka dhaabbatu siniin jennaa wanti nuti qabannee dhiyaanne isuma kan kana faana wal qabatee yeroo hedduu isaatti wantoota gufuu ta'an kanas ni jijjiira. Rakkoo hawaasummaatiin wal qabatee, rakkoo diinagdeetiin wal qabatee, rakkoo fayyaatiin wal qabatee hedduun ni jira. Uummanni Oromoo amma dandeessanitti wanta siniin jedhu ani jireenya koo keessatti kan nu laate lafa kanas Waaqa kan nu jiraachisus Waaqa waan ta'eef amma dandeessanii wal bira dhaabadhaa. Rakkinaaf furmaata waliif ta'a. Uummanni karaa garaagaraatiin amma miidhamaa jira. Rakkoo fayyaatiin illee miidhamaa jira. Irra deddeebi'ee akkuma waliigalaatti beekamtii illee argatus yoo ta'e egaa Itoophiyaan erga waraana jalqabdee illee turteetti baay'ee kun akkuma beekamudha. Kanumaa wal qabatee immoo uummanni keenya karaa lama dhumaa jira. Karaa dandeessanii wal bira dhaabbadhaa. Uummata beelee gargaaraa. Uummata rakkate, uummata fayyaa dhabe akka isaan deeggaramanis nuuf godhaa. Uummanni keenya walii keenya immoo hin beekne ta'e nuti waan jiraannuuf iyyuu hin beeknu. Artistoonni keenya kana garuu uma yaadu waan godhan ni dhabu. Yeroo hunda wantoota akkana sammuu isaaniitti ni yaadu. Garuu waan godhan bira gahuu dadhabu. Kanaaf karaa danda'amaa ta'e tokkoon karaa miidiyaa tokkotiin gaafa namni deeggarsa godhu achi jala galtanii koomentii yookiin wantoota garaagaraatiin gaafachuu dandeessu. Akkaataa gargaarsi ittiin dhufullee akkaataa uummata kana argachuu dandeessanillee uummata kanaaf gargaarsa gochuu dandeessan jechuudha. Wallaanni garaagaraa irratti amma beekama. Gara uummata Wallaggaa kana yoo ilaalle amma baay'ee miidhamaa jiru. Uummanni keenya safuu walii keenyati. Kanaaf wal biraa dhaabbannu jechaa sirboonni nuti ittiin jalqabne sirboota har'aa kana sin beeksisuuf jirrudha.
Walumaa galatti sirbi kun guyyaa hedduun turu lakkifama jecha uummannis akka eeggatan karaalee garaagaraatiin FB irrattis gadi lakkifama. Guyyoonni isaan gad lakkifaman FB irraan hordofuu dandeessu. Karaa YouTube jala galtanii saarchi gootanii argachuu dandeessu. Isa kana abdiidhumaan eeggachaa nuti yeroo hundumayyuu abdiidhumaan eeggachaa sirba kana akka itti bohaarruu fi irraa waa barannudha. Dhaloonni keenyallee akka itti darbaniif artistoota keenya kana ilaalanii namni jechuudha waanuma gaarii gaafa yaadudha ka'e waan gaarii hasaabee kana dhaloota fuuldura isaanii darbirraa baratu. Dhaloonni duubaan dhufaa jiran dhaloota fuuldura isaaniirraa darbee barachaa isaan immoo darban immoo seenaa isaanii yaadachaa akkasitti waliin adeemna. Kanaaf nuti Oromoodha. Oromoon jechuudha waliin jiraata, waliin deema, safuu faadaa qaba. Bara jireenya isaa keessatti Oromoon guutummaa walii in hordofa. Guutummaa miidiyaa waliis ni ilaala. Agarraa kana miti rakkinni yeroo bal'aa Oromoo irras tureera. Oromoon hacuuccamaas tureera. Egaa har'a immoo guutummaatti wanta jennus hin qabnu. Aga guyyaan nurra kaa'e baachatuma rakkina walii ilaallaa jenna. Kanaaf Oromoon hundumtuu waliif gumaacha gochaa wajjin adeemaa isiniin jenna. Qophii keenya guyyaa har'aa asumarratti xumurra. Kanaaf hordoftoonni keenya galatoomaa isiniin jechaa isin galateeffannaa. Qophii yeroo biraa immoo walitti aga deemnutti nagaan nuuf tura jechaa nagaatti.